Maaliif gooftaadha maaf ta'a? Maarqos 5:21-43tti. Yesus bidiruudhaan deebi'ee ciisa bishaanichaa yommuu ce'etti namoonni baay'een gara isaatti walitti qabamanii. Inni immoo qarqara bishaanichaa ture. Yommusii warra geggeessituu mana sagadaa keessaa tokko maqaan isaa Yaa'iroos kan jedhamu dhufee, "Mucaan koo dhukkubsattee du'uuf jetti. Akka isheen fayyitee jiraattuuf adaraa kottuutii harka kee ishee irra kaa'i" jedhee jabeessee kadhate. Kanaaf Yesuus Yaa'iroosii wajjiniin in adeeme. Maarqos 5:35. Utuu Yesuus kana dubbachaa jiruu namoonni mana Yaa'iroos geggeessituu mana sagadaa sanaa dhufanii, "Intalli kee duuteetti, si'achi immoo maaliif barsiisicha dhamaaf ta'a?" jedhaniin. Yesuus garuu waan dubbatame sana homaattuu utuu hin fudhatiin geggeessituu mana sagadaa sanaan, "Hin sodaatin, amani duwwaa" ittiin jedhe. Ani dhimma ta'e irratti Waaqayyoon hin dhamaasu jettanii yaaddanii beektuu? Ani yaadee beeka. Yookiin waan akka kadhannaan keessan Waaqayyotti baa'atee isan rakkisa jettanii yoo yaaddanii beektuu? Abdii kutattanii maaliifan gooftaa rakkisaa jettanii yoo yaaddaniittuu? Yookiin akka Yaa'iroos kan namoonni yookiin haalli dhiisi Waaqayyoon hin rakkisiin isiniin jennaan kan isin kadhannaa dhiistan jiraa? Har'a waan sagaleen Waaqayyoo jedhuun isinitti hima. Hin sodaatinaa, amanaa malee. Mucaan Yaa'iroos duutee turte. Garuu akkuma sagalee Waaqayyoo keessaa Maarqos 5:41 irratti dubbifannu Yesuus mucaa sana du'aa ishee kaase. Yesuus har'as waan du'e baay'eetti jireenya gochaa oola. Ani jireenya koo keessatti kana argeera. Kanaafi gooftaan rakkisa jettanii yaadda'inaa. Abdiis hin kutatinaa. Akkuma sagaleen Waaqayyoo Tasalonqee jalqabaa 5:17 irratti dubbatu kadhata keessanittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Dabalataanii sagaleen Waaqayyoo Filiphisiiyuus 4:6 irratti waan hundumaatti kadhataa fi himataani galataa wajjinii waan isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkottuu yaaddoo hin qabaatinaa jedha. Kanaafi ba'aa keenya kan nutti ulfaate hundumaa gara Yesuus fidachuu qabna malee waan akka Yesuusin rakkisnutti yookiin dhamaasnutti abdii kutannee kadhannaa keenya dhiisuu hin qabnu. Kanaaf hin sodaatinaa. Amanaa malee. Kadhata keessanis ittuma fufaa malee abdii hin kutatinaa. Yesuusoo na kadhadhaa jedhee maaliif isa kadhachuu dhiisna ree? Yoo waan du'ee fi waan abdii hin qabne fakkaate illee gara Yesuus kottaa. Innoo waan du'aadhaan iyyuu hin sodaatinaa, amanaa malee nuun jedhaati. Waaqayyo isin haa eebbisu.